waan isaan beeku namoonni shanan jaan tokko viidiyoo kana keessan natti ergaa jiru. Viidiyoo argaa jirtan kana jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaadhaa walirra ciisanii mana yaalaa deemanii jiru. Maaliif mana yaalaa deemanii maaliif walirra ciisan kan jedhu. Namoonni baay'een keessan kanaan dura waggaa 3 dura yaadatti yoo ta'e poostii tokko maxxanseen ture. Kunis penis captivus kan jedhamu. Kana jechuun qaamni saalaa dhiiraa yookiin dubartiif dhiirri tokko yeroo quunnamtii saalaa godhanii qaamni saalaa dhiiraa keessa galee keessaa boodidu jechuudha. Qabatee achi keessatti hafu. Namoonni baay'een na gaafatanii turan. So viidiyoo kana natti argan viidiyoon kun Facebook irratti fakkaata kan isaan fudhatanii guyyaa 5 guyyaa 6 dura kan maxxanfame maalidha kun kanaan dura post godheen social media irratti Facebook irratti post godheen namoonni baay'een isaanii qoosaa turanii hundumtuu maal jechuudha jedhanii yaadu jechuudha. Tarii keezii akkasii dhageessanitti ta'a. Dhiirri dhalaan yookiin immoo abbaa manaa fi haati manaa wal quunnamtii saalaa godhanii wal qabatee wal keessatti hafu kan jedhu dhageessanitti. Hawaasa naannoo keenya biratti guyyaa tokko magaalaa Naqamteetti wanta akkasii mudate yoo abbaa manaa ishee dhiistee akkas goote yoo haadha manaa isaa dhiisee nama biraa wajjin wal quunnamtii saalaa godhe akkas ta'a jedhanii namoonni baay'een dubbachaa turani. Kuni dha'icha waaqayyooti jedhanii kan dubbatanii jiru jechuudha. So keeziin kun maalidha gama fayyaatiin maaliif happen godha? Maaliif nama mudata? Sababii maalirraan kan ka'e wanta akkasii nama mudachuu danda'a. Dhiirri tokko qaamni isaa kan inni keessa galee keessatti hafu maaliifi? Kanaan dura Facebook irratti maxxansee na koomentii irratti koomentii baay'ee na kofalchiise tokko sirriitti. Doktar maalii dogoggortee kan namaa maxxansaatti kan saree nuuf maxxansite. Beektu kaa yeroo ijoollummaa keenya sareen yeroo wal quunnamtii saalaa wajjin godhanii wal harkisu dudduuban qaamni isaanii wal keessa galee wal keessaan bu'u. Dhagaan rukunnee ariinee deemi jennee ari'aa akka turre baay'een keessan beektu. So koomentiin kun waan na kofalchiisee isinii dhiyeesse. Gabaabumatti mee maaltu fida? Penis captivus kan jennu yookiin immoo yeroo wal quunnamtii saalaa qaamni saalaa dhiiraa achi keessatti staak ta'e kan hafuuf maaliif? Sababii maalirraa kan ka'e? Yaadonni garaagaraa namoonni baay'een jiru. Keeziin kun akka keezii riippoortiitti kan dhiyaate bara 1979 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhiyaatee ture. Keezii kana irratti abbaan manaa fi haati manaa wal quunnamtii saalaa godhanii keessaa boodde qabatee hambise akkuma kanatti qabee jechuudha. Maaliif qabee kan jedhuun wantoonni garaagaraa jiru. Akkuma beekamu yeroo wal quunnamtii saalaa dhiirri tokko yeroo fedhii wal quunnamtii saalaa qabaatu yeroo miirri isaa dabalutti qaamni saalaa isaa keessa ispeesii waan jiruuf dhiigaan guutamee qaamni saalaa isaa hin ka'a. Qaamni saalaa isaa akka inni ka'u yookiin immoo akka inni ka'ee guddatu godha jechuudha. Akkuma kana immoo like dhiirri tokko yeroo wal quunnamtii fedhii keessa galu miira isaa fixachuudhaaf jedhu dhangalaasuu qaba. So dubartoonni immoo keessumattuu ispeeshaalii yeroo wal quunnamtii saalaa godhan dhiiraa wajjiniin yeroo fedhii isaanii fixachuuf kaan yeroo fedhii isaaniitti dhufu maashaan isaanii kottoonfata. Like baay'ee kottoonfata jechuudha maashaan isaanii. Even kan keenya illee akkuma kottoonfatu fakkeenyaaf dhiirri tokko yeroo wal quunnamtii saalaa sanyii dhiiraa dhangalaasuun kottoonfata jechuudha. Qaamni saalaa dubartootaa kun kontiraakti godha yookiin immoo hin kottoonfata. Dhibeewwan garaagaraa kanneen kottoonfachuu gar malee qaama saalaa dubartootaa fidan jiru. Vajinismas kan jennu jechuudha. Kana jechuun maali? Maashaan qaama saalaa dubartootaa akka inni gar malee kottoonfatu kan godhan jiru. So yeroo wal quunnamtii saalaa godhan abbaa manaa fi haati manaa tokko yookiin immoo dhiirri tokko dhalaan tokko yeroo wal quunnamtii saalaa godhanii fiilingiin kun jira. Dubartiin tokko yeroo miira ishee fixachuuf jettu orgaazimii irra gaafa geessu kontiraakti godha yookiin immoo walitti kottoonfata jechuudha. Yeroo takka maashaawwan kunniin maashaawwan qaama saalaa dubartootaa keessa jiru kuni maashaawwan qaama saalaa kuni gar malee kottoonfachuu danda'a. Gar malee yeroo kottoonfatutti yeroodhaaf kottoonfatee tura. Kottoonfatee yeroodhaaf yeroo turu maal ta'a jechuudha qabuu danda'a. Wanti kun sekondii 5 sekondii 10 daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 turuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun keeziiwwan amma argitan kunniin kan dhufe sababii maalirraan kan ka'e jechuudha. Sababii maashaan qaama saalaa ishee baay'ee kottoonfachuurraan kan ka'e kan dhufe ta'uu danda'a jechuudha. So baay'ee dhiphachuu akka hin qabne tokko namoonni tokko stressirraa kan ka'e kan dhufe kan jedhanis jiru. Garuu gama fayyaatiin waan biraa miti maashaan sun yeroo gar malee kottoonfatu sababii garaagaraa kan ka'e dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo maashaan kun kottoonfatutti qabuu danda'a. Kanaaf yaaddeenaa yeroo amin gadhiisa waan ta'eef tarii wantoonni akkasii yoo si mudate wantoonni akkasii tarii yoo si mudate sin qabee hin baatan jedhee yoo sin qabe egaa mana poolisii yeroo galtan yoo waajjira poolisii sa'aatii 24 sa'aatii yookiin sa'aatii 48 sun tursuu danda'u. Achi keessas akka turtaniif ta'uu danda'a waan ta'eef obsuun gaariidha.
Garuu yeroo dheeraa isin irratti rotaadha mana yaalaa kottaa isin jenna mana yaalaa yeroo dhuftanitti mana yaalaatti maslii sana kan relax godhu kinimmoo gama fayyaatiin yaaliin barbaachisaniif kennamuu danda'a jechuudha. Garuu baay'inaanii yeroodhaaf waan ta'eef temporary dhufee kinimmoo qabee gadhiisuu danda'a jechuudha. Keessiin kun gabaabadhumatti kana fakkaata. Kan saree immoo yeroo tokko obboleessi kee tokko barreessee ture dooktarri bineeldotaa bineensotaa isa dubbisuu dandeessu garuu gama fayyaatiin kan jiru keessiin akkasii reerilii mudachuu danda'a. Tarii namoonni isin mudate yeroodhaaf sekendii muraasaaf isin qabee isin gadhiisuu didillee jiraachuu dandeessu. Baay'ee yaaddoo paanik ta'uu kan qabne yeroodhaaf obsanii taa'umadha. Yeroo sana gadhiisuu danda'a. Yoommoo yeroo dheeraa kan turu ta'e mana yaalaa dhufuunis gaariidha isiniin jechuun barbaada. Amma fedhiin ishee irraa dhumutti ta'uu danda'a dubartiin kunis yeroo takka takka amma fedhiin ishee irraa dhumutti wantoonni akkasii mudachuu danda'u. Egaa saayinsiin fayyaa bal'aadha. Wanta jechuu barbaade kanumadha. Hanga xumuraatti ana waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Rakkoo akkasii sinaa oolchu sinaa baraaru jenna. Ulfaadhaa Dooktar Naafii Argeetudha.